Faisan nufkename, motin nufkename, akamanu. Faisan nufkename, motin nufkename, akamanu. Faisan biya lafara. Faisan biya lafara alate Faisan biya lafara alate Faisan biya lafara alate. Akkam jirtu harka fuunee jaallatamoo daawwattoota keenya bagayyaana qillee yookaas immoo dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2022 nagaan geessan isiniin jedha. FIB'n qophii isaa guyyaa har'aatiin faarfattootaan ajjabamee babbareedee as istiidiyootti qophii fi dhangaa mi'aata isinii fi qopheessinee jirra. Faarfattooti har'aasitti argitan kuni faarfattoota jajjaboo waldaa Pirootestaantii irraa akkasumas immoo waldaa Ortodoksii irraas akkasuma faarfattooti na waliin jirani isaanii wajjin taanee sagantaa keenya mana keessan teessanii kan daawwachaa jirtan karaa YouTube's daawwachaa kan jirtan nu waliin akka turtan gamarumaanan isin affeera. Andaaniil Tasfaayiiti seenaan lammii akkasumas immoo Liyaad badhaasaa ogummaa teeknikaatiin na waliin jiru hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Bagattiin isin geemduma keessan. Hayyee asirraagaa faarfataa Firaa'ol sagalee akkas mi'aaf miidhagaadhaan dhangaa faarfannaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan daawwattoota keenyaaf saaqxeetti sagantaa keenya kan jirtu ulfaadhu siin jenna. Bagattiin si ga'e ammas irra deebi'e. Bagattiin nu ga'e hunduma keenya. Daawwattooti keenya baay'een isaanii si beeku warra sin beekneef mee Firaa'ol eenyudha? Gabaabsiitii nuu ibsi. Maqaan koo hangafa faarfattootaa Firaa'ol Moosisaan jedhama. Eessa tajaajiltaa? Baay'ee gaariidha. Ani kan dhaladhee guddadhee godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbiittidha. Tajaajilas kanan eegalee achuma Lixa Wallaggaa kaatedraalii Dirree Dabra Tsahaay Madaaniyaalamii Gimbiitti jechuudha. Murii waggaa 9 irraa kaasee achittan barumsa amantiidhaanis achitti tajaajiluudhaan achitti guddadhee amma tajaajilaan akka guutuu biyyaatti biyya keessaan alattis akkasuma nan tajaajila jechuudha. Hayyee baga nagaan dhufte siin jenneerra waayila keessii fi akkasitti meeshaa lama baatee sagalee miidhagaa kanaan si waliin jiru gara saattan ce'a atis daawwattoota of ibsite. Maqaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqa tokko ameen. Anis faarfataa Daakuun Alamuu Tashoomeen jedhama. Kanan irraa tajaajilu mana amantaa qulqulleetti qulqullootaa Tulluu Tsiyoon Maariyaamii Gimbiirraatti. Hayyee ulfaadhu baga nagaan dhufte walitti deebina gara kanatti darba. Hayyee sol baga nagaan dhufte bagattiin si ga'ee mee daawwattoota keenyaaf of ibsiyatis. Baga nagaan eegdanii isinis baga ittiin isin ga'ee maqaan koo Solomoon Addunyaa jedhama. Faarfataa waldaa Biraana Kiristoos Hoolotaadha. Biyyooma sana jiraadhaa nan barsiisa Diilee Yuunivarsiitiidha. Gidduruma deemeen hojii garaagaraa hojjechaa akkasuma immoo tajaajilaa jira. Hayyee ulfaadhu baga nagaan gara keenyatti dhuftee gara muuziqeessaa kanatti jedha. Tolee immoo muuziqeessaa Iyyaasuun jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Beetel Jomoo asuma Finfinnee irraa jechuudha. Hayyee bagattiin si ga'ee baga nagaan dhufte. Hayyee gaa yeroo turtii bareedaa qabaanna jenneetu yaanna daawwattooti keenyas mana isaanii ta'anis karaa TV, karaa YouTube, karaa Facebook nu daawwachaa kan jiranis nu wajjin turtii bareedaa akka qabaattan gamarumaanan isin affeera irra deebi'ee egaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos akka guutummaa addunyaatti tibbannitti kabajamaa jirudha. Addumaan immoo kiristiyaanota biyya Itoophiyaa keessa jiran immoo guyyaa har'aa kana egaa ayyaana kana bifa ho'aa ta'een manattis waldaattis kabajachaadha kan isaan jirani. Ayyaanni kun akka waldaa amantaa keessanii akkamitti kabajama akka waldaa Ortodoksii yookaan Tawaahidootti faarfataa Firaa'ol? Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tole akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ayyaanni jiran keessaa ayyaanota gooftaa warri jedhaman ayyaanota 9.
salganii ayyaanota gooftaa kana warra jedhaman inni tokkoffaan finni guddaan dhalachuu gooftaa kan Yesuus Kiristoosidha. Maqaa isaatiif galanna ta'u. Dhalachuunsaa hundumaa caalaa. Kanaaf akka mana kiristaanaa keenyaattis ta'e akka amantootaa biratti bu'uurri ayyaana hundumaa kan jedhamu dhaloota Kiristoosidha. Ayyaanni kun dursa akka mana amantaa keenyaatti guyyaa 40 dhalooti gooftaa guyyaa 40 gaafa hafu raajoonni Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo samiirraa gara biyya lafaatti akka dhufuuf raajonni gurguddoon kan isaan Waaqayyoon gaafachaa turan mirga kennuuf ergi humna kennuuf ergi jedhanii kan isaan kadhataa turan kan isaan gaafachaa turan laguudhaan Waaqayyoon gaafachaa turanii yaadannoo sanaadhaan akka mana kiristaanaa ortodoksiitti guyyaa 40 dhaloota Kiristoos dura laguudhaan kan yaadatamudha. Guyyaa 40ffaatti immoo dhaloota isaatu kabajama jechuudha. Kanaaf dhalootni Kiristoos ayyaanota salgan akka mana kiristaanaa keenyatti jiran keessaati isa guddaa fi isa bu'uuraadha jechuudha. Ayyee egaa gara soolittan deebi'a waan guddaadha ayyaanni dhalachuu Yesuus Kiristoosii bu'aa amantaa kiristaanummaa keessatti isa bu'uura kan inni ta'edha. Macaafni qulqulluunis kan inni dubbatu egaa wanti baay'ee amma ortodoksiinis jira pirootestaantiin jira kaatolikiin jira maal jira warri kun amma wanti wal isaan fakkeessu rejireessi isaa jechuudha bu'uurri isaa dhalachuu Yesuus Kiristoos akka inni ta'edha. Mee gama amantaa pirootestaantiitoo akkamitti kabajamaa akkamitti ilaalta dhalachuu Yesuus Kiristoos faarfataa sun? Akkuma obboleessi koo jedhe tokkoffaa hiikaa baay'ee qaba dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maaliif kan dhalate kan jedhu ka'uu qaba asitti fakkeenyaaf nuyi hundeen keenya iyyuu amantiin keenya kan inni irratti hundaa'e Kiristoos irratti. Kanaaf ispeeshaalii amantiin kiristaanaa biyya kana keessa jiran akka haa ta'u biyyoota addunyaarra jiran haa ta'u akka kaatolikii ortodoksii pirootestaant hundeen isaanii kiristaanummaa gaafa jedhamu ayyaanuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wal qabataa gochaa inni fannoo irratti nuuf oolee akkasuma immoo dhaloota isaa kana wal qabataa jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus maaliif dhalate maaliif gara biyya lafaa kana dhufe yoo jennee haasoo barbaachise Filiphisiyoos irratti yeroo dubbatu ulfina abbaa isaa wajjin wal qixxeessu sana dhiisee nuuf jecha cubbuu keenyaaf jecha isa addaam irraa nuti dhaalle sana isa nurraa kaasuuf jecha Yesuus kan inni dhalate. Hiikaa biraan qabu jechuudha. Kanaaf dhalachuu qabaa erga dhalatee booddee immoo kan inni du'e. Sigalee kanaafuu du'uu isaatiif sababni dhalachuu isaadha jechuudha. Akka dhalatu barbaachisaadha. Kanaafuu cubbuu keenya nurraa kaasuudhaaf Yesuus kan inni biyya lafaa kana biyya lafaa ishee abaaramtuu waanuma tokkorree isa wajjin wal fakkaanne kanatti kan inni dhufe nama ta'e kan inni dhufe jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufuunsaa kiristaanotaaf ispeeshaalii baay'ee hiikaa guddaa qaba. Nuyi Yesuus lafarratti gaafa nu dhalatu nama akka keenyaa kana fakkaatee dhufee dhalatee akka keenyatti dhukkubsateera akka keenyatti beela'eera waan hunduma kana danda'eetu Yesuus lafarratti mul'ate. Kanaafuu gaafa dhalaturree ulfina isaa malurree hin arganne lafa gorannoo loowwanii keessatti kan inni dhalate. Lafa ulfinni isaaf hin malle keessatti kan inni dhalate. Akkuma namaatti immoo gaafa yaaddu gaafa armeen keessin si da'an iddoo ulfina qabeessa tokkotti si da'uu danda'u si galee. Amantiin pirootestaantii immoo warri pirootestaantii amma ayyaana guyyaa kana yeroo kabajan akkuma warra kaanii obboleewwan keenya warra ortodoksii waan garaagaraa gochuudhaan kabajama waldaa kiristaanaatti waaqeffannaa garaagaraa jira jala bultiin jira akkasuma wal fakkaataa jechuudha. Kaalchariin keenya akkuma biyyattiitti waa wal fakkaatuuf badaa walirraa fagaanneef amantiin kiristaanaa baay'ee isaa walitti dhiyaata. Kanaaf akka kanatti kabajaa jira. Kayyee ulfaadha. Egaa gara faarfataa Firaa'olittan dhufa. Firaa'ol gaa faarfannaa isin faarfattaa tibba ayyaana kana gamma aadaan yookaas kaalchariin waldaa ortodoksii keessa jiru yeroo Yesuus Kiristoosiin dhalachuusaa fuuldura jechuudha yeroo itti laguudhaan yookaan immoo tsoomaan yeroo isaaniitti guyyaa sana eeggatan yookaan simachuudhaaf qophaa'an hin jiraata. Inni kun maal argisiisa akka waldaa keessa tajaajiltuutti jechuudha. Baay'ee faarfattoota attamitti tibba sana dabarsu. Baay'ee gaariidha. Akka mana kiristaanaa ortodoksiitti barumsi jiru maal yoo jennee yaadne jalqaba kiristoosumti kun dhufuunsaa akkamitti akkan jedhurraa kaasuun nuuf mala obboleessi keenya sila dubbateera. Jalqabumti bu'uuraa biyya lafaa kanaa inni guddaan sagantaan waaqayyoo inni guddaan kitaaba qulqulluu kan barraa'eef maaliif yoo jenne Yesuusuma Kiristoosiin mul'isuufidha waan biraan qabu. Kakuummoo fa'aa waa'ee saba tokko haasa'a.
kakuun haaraan waa'ee nama tokko haasa'a. Kakuun moofaa waa'ee saba Israa'el dubbata. Kakuun haaraan waa'ee ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos dubbata. Kakuu moofaaf kakuun haaraa kan gargar ba'ee Waaqayyo bira haaraanis hin jiru moofaanis hin jiru. Waaqayyo guutuudha yeroo hundumaa. Haaraas moofaas kan godhee dhalachuu Kiristoos. Lakkoofsa biyya lafaa kana kan garagalche dhalachuu Kiristoos. Dhaloota Kiristoosiin dura dhaloota Kiristoosiin booda jedhama. Addunyaa kana kan lafatti ture Kiristoos jechuudha. Lamatti ruumti isaa. Inni kan biraan Waaqayyo ogummaan ittiin biyya lafaa kana uume caalaa ogummaan ittiin nama ta'etu caala. Maaliif jennaan Waaqayyo isa nama ta'uu hin dandeenye nama ta'uun foon uffachuun isaaf hin malle sanatu nama ta'e waanta ta'eef. Kanammoo gizeedhannee guddifnee gaafa arginu maalirraati yoo jenne Isaayyaas dubbateera raajii isaa 7:14 irratti gaafa dubbatu durbi durbummaadhaan ulfoofti jedha. Kun amma raajii jimaadha. Maaliif jennaan durbi durbummaadhaan ulfoofti wanti jedhu sammuu namaa oli. Hindeessi amma kun dursee mul'ata argee dubbate jechuudha Isaayyaas. Sagantaan isaanii hawwiin isaanii hundumti yoo raajota irratti fuute ilaalte hundi isaanii Kiristoosumaan haasa'u waan biraan qaban haasa'a. Haasaan nama hundumaa isadha jechuudha. Kanaaf ayyaana guddaadha beektaa. Ibsa bal'aa nuu kennite ulfaadhu. Mee gara muuziqeessitoota kanaatti dhufeen sinitti immoo deebi'a sool qophaa'ii faarfachuudhaaf. Tole Iyyaasuu ayyaana kana muuziqeessaan kun akkamitti ilaala? Ayyaana dhalachuun akkuma soolaa fi faarfataan Firnaa'ol jedhetti ayyaana guddaa nuti hawwiidhaan eeggannuu fi ayyaana hiika guddaa qabudha nuufis. Kanaaf ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos nuuf hiika guddaa qaba jechuudha. Kaayyee tole egaa gara isaattan deebi'a. Muuziqeessaan akkamitti ilaala ayyaana kana? Seenaa bal'aa akka ta'e qabdudha. Odeeffannoo nadi qabu keessumaatiyyuu yeedaloo qiddaasee waldaa afaan Oromootiin eegalame kana kan yeedaloo isaa bareechee kan kaa'e nama tokko akka ta'e taateen odeeffadhe. Mee waa'ee sanaa nuu ibsi. Achumaanis ayyaana kanas akkamitti ilaalta? Galatoomi jecha egaa seenaan ammatti na gaafatu kun seenaa guddaadha kan inni of keessaatii qabu. Qiddaasee jechuun wanta baay'ee achi keessa kan jiru lallabni jira, galanni jira, kadhannaan jira. Jechuun walumaa gala qiddaasee jechuun hiikaa guddaadha kan inni of keessaa qabu. Waa'ee dhalachuu kanaallee kan of keessatti qabatee jirudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalatu dhalachuun isaa hiikaa guddaa akka inni qabu maaliif akka inni dhalatees isaan bal'inaan kaasaniiru. Egaa ayyaanni kun akka aadaa Oromootti illee akka mana amantaatti illee hiikaa guddaa ayyaana qabudha. Yeroo kanatti yeroo itti dargaggoof meedaatti beellee yeroo inni itti kollee wanti jedhamu taphaadha waan garaagaraa illee jira waan iddoo garaagaraatti akkaataa aadaa keessatti illee akkaataa garaagaraatti. Nan taphadha. Naa yeroo kana kan qophaa'u wanta baay'ee wanta gaggaarii wanta namatti tolu jira jedhee gama kanaan gabaabsee gaafan jedhu dhimma gara qiddaasee kanatti gaafan deebi'u garuu egaa akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yeedaloon kan isheef kennamee jiru wanta namatti tolu yeedaloo sadii jira. Gizii Zilee Araaraa kan jedhamu yeedaloo sadiitu jiru. Giz kan jedhamu kun immoo lamatu jira. Gizii jechaa fi gizii yeedaloo jechuudha. Isa kana yeedaloon sun kan kenname Waaqarraati. Karaa qulqulluu Yaareed kan jedhamunitu Waaqarraati kan inni kenname. Gara biyya keenyaa gaafa dhufu hiikamaa jijjiiramaa dhufee giziidhaan mana amantaa keessatti hafee jira. Haa ta'u garuu deemee har'a garuu iddoo baay'ee yoo dhiisne akka mana amantaa keenyaa wal gimbii sariitii qulqulleetti maarameetti jechuudha. Yeedaloon kun kan gaggeeffamaa jiru afaan Oromoodhaan. Yeedaloodha. Kan jijjiirame jecha malee yeedaloon asuma sanaadha asuma Yaareediif kenname sanaadha. Egaa kan inni jalqabame waggaa 10 duraadha. Haa ta'u garuu nuti immoo dhaloonni irraa gara mana amantaa keessatti guddachaa jiru kuni wanta hojjetu, wanta dubbatu, wanta godhamu yoom beeku ta'e kun maalidha jedhee si gaafata. Kun maalidha kana jechuun maal jechuudha? Jechuun walumaa gala keessaa baasee afaan keenya yoo ta'e maal rakkoo qaba kan jedhu gaaffii si dhiyeessa. Kun immoo dirqama yoo ta'e waan tokko rakkoo hin qabu, dhibee hin qabu. Doogimaaf qannoona mana amantaa osoo hin diigini CD qiddaasee afaan Oromoo sa'aatii 2 daqiiqaa muraasa kan qabatu
hojjedhee iddoo garaagaraatti akka itti fayyadamaa jiranii atis illee kun information guutuu qabda dhugaadha dhuguma kana hojjedhee ittiin tajaajilamaa jira kan jedhuun qaba. Mee xiqqoo shinuu jedhimee yeedaloo sana gabaabsiiti. Ni waaqayyo samirati naganis lafarati fedina mati kan jedhu jira. Iccitii baay'eedha kan keessaa qabu. Egaan qindaasiin baay'eedha. Shinkuchi xiqqoodha jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa booddeetti deebina gara firootti sinan dhufa. Mee gidduutti ammoo faarfannaa tokko faarfataa Solomoonii wajjin faarfannee walitti deebinaa turtiin keessan wajjina ta'u isa waliin faarfachuu dandeessu. Faarfannaan ni faarfatu warri beektani. Nu faana turaa isiniin jenna ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ammallee. Wakike ya mama ulfin sifi arsi jalalike nadibya nani o chalise wakike ya mama ulfin sifi arsi ulfin sifi arsi ulfin sifi arsi galan sifi arsi galan sifi arsi jalalike nadibya nani o chalise wakike ya mama ulfin sifi arsi ulfin sifi arsi galan sifi arsi ulfin sifi arsi ulfin sifi arsi Hayyee ulfaadhu faarfannaa baay'ee bareedaa yeedaloo bareedaa sagalee bareedaa kanaan daawwattoota keenyaa waan afeerteef ulfaadhu siin jenna. Faarfannaa siif maal garuu? Faarfannaan jireenya kooti anaaf. Namni osoo faarfatiin akkatti jiraatu naan gara tokko tokko. Sigalee jechuun ijoollummaa kootiin itti guddadhe garuu bakka namni faarfanne taanaan naan galu akkatti inni jiraatu. Gaafuma jalqabamuyyuu jechuudha. Gaafuma yeedaloo hojjettu yeedaloon lafa kanarra jiru dhumu. Faayizawee. Ammas hojjettatis kan biraa qabda ammoo sogola kee keessa teessee waa barreessite noo barreessita. Sagalichatu xiqqoo intineedha malee jechuudha. Garuu yeedaloon hin dhumu laa. Namni hundumtuu faarfannaa hojjechuu hin danda'a garuu kennaa isaa ayyaana isaa kan jedhamu immoo jira nu bira. Na ayyaanni itti dabalamuu qaba faarfannaa irratti jechuudha. Kanaaf faarfannaani nyaata lubbuu kooti anaaf. Faarfannaa walitti jiraachuu hin danda'u. So faarfannaan kennaa waaqayyooti baay'isawee asirratti waa tokko sii dabala. Kan nuti kennaan waaqayyoof kenninu ni jalqabaa faarfannaa dhufa.
qarshii namarraa argachuu dandeessaa fayyaa waaqayyoo sii kennaa uffannaa natti uffatte mataan kee ati mataan keeyyuu kan waaqayyooti. Hundumayyuu hin fudhannu lallaba gaafa jennu waldaa kiristaanaa keessatti raajummaan kadhannaan kun hundumtuu hin fudhanna waaqayyoorraa. Inni isa dhumaa fi inni jalqabaa kan nuti waaqayyoof kennu faarfannaa qofa. Galata qofa jechuudha. Wanti nurraa barbaadu waan biraan qabu. Warqee hin kennituuf maallaqa hin kennituuf waaqayyoof lafaaf samiin kun kan isaati waan hundumti kan laallu hundumsaa kan isaati waan ta'eef faarfannaan kennaa waaqayyooti kan nuti arjoomnuuf jechuudha. Kanaafuu faarfannaa jireenya kootii kennaa waaqayyoodha jechuudha. Kattam kilaasii keessatti gaafa barsiiftu faarfannaan faaya gidduutti dhufee hin beeku waldaa afaan jira seeti. Faarfannaa yeroo tokko sanbatarraa dilbata isa jennu jechuudha taayilarra oleen gaafan kilaasii galuu nagaan gaafan gaafadhu ijoollee jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u egaan Yesuus gooftaadha jedhee beeka. Natti kolfanii baay'ee erga sana ijoolleen kiristaanaa actually na hubataniiru. Ijoolleen tokko tokko immoo kan intanii jedhanis jiru garuu yaa faarfannaa koliidarii gidduu yeroo deemee faarfadhu qaba amma ijoolleen qaanoon badaa ijoollee barsiisu badaan tiniin jedhu garuu koliidarii gidduu deemee sagalee koo baasee nan faarfadhaa biiroo koo keessa yeroo taa'u nan faarfadha eerfoonii koo godhadhee badaa garuu nama hin jeeku. Hayyee ulfaadhu mee gara faarfataa firaatti dhufa. Firaa'ol sagaleen kee baay'ee humna guddaa akka inni qabu yookaas immoo istiidiyoo caalaa Firaa'ol gaafa lafatti gaafa faarfatu istiidiyoodhaan namni kaasettiidhaan beeku caalaa baay'ee akka nama eebbisuu fi baay'ee akka bareedu namooti kan isaan kaasanii kun dhuguma. Egaa abbaan of hin beeku nama beeka jedhama. Sagaleen koo kennaa waaqayyooti. Sagaleen kennaa waaqayyooti. By the way obboleessi koo akkasii dubbatee kennaa waaqayyoota namaa kenna. Inni guddaan amma rakkoo kan ta'e inni kennaa ofii wallaaluu tokkoffaan. Inni lammaffaan isa kenname sanaa itti fayyadamuu wallaaluu. Kennaa wallaaluun jira, itti fayyadamuu wallaaluun immoo jira. Kennaa wallaaluun amma faarfannaan by the way Daawit faarsaa 150 irratti gaafa goolabu maal jedhaa kan afuura qabu hundumtiyyuu waaqayyoon na faarfatu jedhe. Afuura hundumaa jedhe. Kan afuura kan sagalee qabu hin jenne dhugaa. Innaa kan afuura hundumaa jedhe jechuudha. Afuura jechuun amma wanti walitti bu'ees maalis ta'e kan baafachuu danda'u hundumtuu waaqayyoon galateeffatudha. Faarfannaa jechuun sanatti fakkaatanaan. Afuura sassaabbachuu kan jedhamu jira. Hin ciccitu. Isarraa sii kaasa. Sana gaafa jettu dhaabachaa gaafa deemtu sagaleen kee ijaaramaa deema jechuudha. Gaafa sagalee kee baastu guddachaa qaramaa deema jechuudha. Amma sagaleen koo amma yeroon taa'ee faarfadhuuf yeroon dhaabdu tokko miti amma. Yeroo teessu sagaleen kee intini ma sagaleeti baay'ee. Inna taa'uu fi dhaabachuu kan jedhu jira. Yeroo dhaabattu garuu hin ba'a sagaleen kee. Inni sadaffaan iddoo sadii dhaabaa sagaleen. Sammuurraa jira. Daratoo kan qomanni jedhamu jira. Garaa keessaan jedhamu jira. Sadii. Kana sadan keessa namoota taphatan jiru. Tokko immoo namooti funyaanii nama yeroo baay'ee sagaleen isaanii bahu jira hin beekama. Seensaa bahu caala garuu. Garaa keessaa. Inni ba'u paaworii barbaada, humna barbaada. Kalarii kan qabu garuu kan miidhagu garuu kan lapheeti. Inni baay'ee humna qaba miidhagee ba'a. Lammaffaan immoo yeroo ittiin sagalee kee lapheerraa yeroo baaftu boqonnaa sii kennas. Kanaaf miidhaga jechuudha. Na sagaleen kana natti fakkaatanaan. Kanaaf ammas istiidiyootti ati hojjettuu fi waltajjii irratti ati faarfattu maaltu adda godhe? Yeroo baay'ee. Inni sun amma miiksingii sagalee waan tokkotti dabalamuu danda'a. Mitiire inni istiidiyoo jiru jechuudha. Babbareechaniiti kan isaan baasanii garuu kan kee isatii waltajjii irraa faarfattutu caalaa siin jedhu. Namoota baay'eetu akkasumaan jedha garuu anis yeroo baay'ee warra istuudiyoo waliin lola. Meeshaa isaanii caalsisuuf jedhaniitu sagalee intinii godhu. Waltajjii irratti naa ta'a naafis istuudiyoo caalaa waltajjii irratti naaf naa ta'a kun kennaa waaqayyoof galanna ta'u jechuun barbaada. Asumaan nan gaafii tokko sii dabala utuu kanarraan bahin jechuudha. Faarfannaan amma waldaa Ortoodooksii keessatti afaan Oromootiin faarfachuun baay'ee isaa seenaa magara jalqabaa yoo deebine ilaalle wanta baay'ee baratame miti. Faarfattoonni waldaa Ortoodooksii keessatti dhalatanii guddatanii Oromiyaa keessa soora jiran
naannolee biraa keessa osoo jiranii afaanuma Amaariffaatiin kan isaan faarfatan yookaas afaan waan biraatiin kan isaan faarfatanii afaan Oromootiin yoo faarfatan akka bareedu akka mi'aawu warra godhan keessaa tokko akka taateetti namooti kaasu. Ammasii maqaan kee hangafa faarfattootaa kan jedhamu waan isii kennaniiru waldaan kee jechuudha. Inni kun iccitiinsa maali? Maalidha seetee waa'een Oromoo kun mana kiristaanaan qabu mana amantiif mana maaliin qabu seenaa ijaaramsa biyya kanaarraa eegala. Waldaattis gandattis. Ijaaramsi biyya kanaa immoo akka inni itti ijaarame godhattee ilaaltu impaayerumti Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaramtee aadaa naannoo kamiidhaanidha. Afaan naannoo kamiitiini ijaarsi ishee akkamitti yoo jettee fudhattee isarraati argachuu dandeessa. Moor amma yeroo teesse ilaaltu tajaajilumti afaan Oromoo kun dhufuunsa eessarra kallattii kamirradha yoo jettee bira gahuu hin dandeessa. Kun maal yoo jettee dhiibbaa siyaasaa duriiti. Dhalootaatti isa darbu jechuudha. Amantoota biraa keessas kan jiru kanumadha. Dhufaatii isaa yoo dhattee ilaaltee irra jireessa lafaa ilaallata jechuudha. Irra jireessa lafaatti immoo amantootni Ortodoksii keessumaa mana barumsaa mana barnoota Ortodoksii keessatti barnoota amantii wajjin kan wal qabatu yeroo baay'ee kaabarraati ijaarumti isaa gizee gadi ijaaramu jechuudha. Kanaaf afaan isaas ittiin tajaajilamu sun isarraa kaasee dhufe. Akkas jechuun garuu amanaan sabaan qoodama jechuun miti. Akka abbaan hojjetedha jechuudha. Gaafa hojii namicha isa hojjetuu fi isa simatu irratti hundaa'a. Inni lammaffaan immoo maalirra jira yoo jettee amanaa keenya ta'ee kan qalbiin isaatti ciisu jira. Kan qalbiin isaa barmaatileedhumaan baratee immoo afaan biraatiin yoo ta'e kan caalaa dhaga'u jira. Kun garuu amma giddugaleessuma siyaasa biyya keenyaadhaan immoo amma siyaasumti Oromoo kun gara tokkotti itituunsaa wal fakkaachuunsaa kallattii hundumaarraa siyaasumti kun iyyuu gidduutti dhufuunsaa tajaajila afaanii tajaajila kan amantaa duwwaatu hin ta'in muuziqaamti afaan Oromoo walumaa galatti gaafa teessee ilaaltu kan inni gara fuulduraatti dhufaa ture dhufe amma baay'ee. Kun maal agarsiisa yoo jettee siyaasaa wajjin guddinni afaanii akkuma deemu siyaasaa wajjin tajaajilas jedhi maalis jedhi irra jireessa siyaasi biyya kana irra taphatu taphata. Kanaaf gara fuulduraatti dhufa jechuudha. Kana natti fakkaata anaan. Hayyee egaa daawwattoota keenya dhugeeffachuu danda'u waan amma haasa'aa jirtu dhugaan jirus immoo hawaasa keenya keessumaa uummata Oromoo biratti kanumaadha dhiibbaan siyaasaa wantoonni tokko tokko amantii keessa illee galanii biyya duwwaa otoo hin taane seenaa kee afaan kee duwwaa otoo hin taane amantii keessatti illee yerootti siyaasii yookaas immoo dhiibbaan adda addaa geggeeffamu hin jiraata keessa lixee jechuudha mana amantaa keessa. Kun egaa dhugaa eenyuyyuu haaluu hin dandeenyedha jechuudha bakkeewwan baay'eetti waan mul'atuu fi faarfannaa tokko qopheessitu daawwattoota keenyaa fi gara soolitti dhufeen deebi'a. Hayyee sol egaa agamiif tajaajilte faarfannaadhaan? Bubbuleera. Keessa bubbuleera. Ijoollummaa kootii kaasee tajaajilu jalqabee waldaa kiristaanaa keessatti guddadhee gaafa inni dhaladhuudha iyyuu warri maatiin koo kiristiyaana. Garma shawaa kana keessatti dhaladhe waan ta'eefanii akkuma inni sila jedhee gara keenya kana baay'eensaa afaan isaati irratti maal isaati irratti baay'ee xiyyeeffata shawaan baay'ee xiyyeeffata garuu wal keessa makaan kun xiqqoo jijjira dhiibbaan siyaasaa ispeeshaalii shawaadhuma kana keessatti mootummoonni hundi isaanii kan dhufan kun hundi isaanii kan bulchaa turan jechuudha. Mootummoonni darbanii walharkaa fuudhaa darban turan hundi isaaniitiif asuma keessa tura waan ta'eef garuma sana keessatti hin jennaa jechuudha. Gaafa namaan keessa makee haasa'u faarfannaa irratti dhiibbaan qabu jedhanii na gaafata ijoollee baay'een. Never faarfannaa irratti dhiibbaan qabu. Afaan Oromoo isa qulqulluu. Amaariffaan isin faarfattan atti fakkaataati. Namaasayyuu na faarfata. Garuu ammaanii afaan Oromootiin hojjechaa jira amma yeroo esentilii. Innaa faarfannaan kee xinnannummaa keetii ijoollummaa keetii gaafa kaatee guddattu si keessatti hafaa dhufa. Eenyummaa faarfannaan hubattaa. Understanding ati waaqayyoof qabdu iyyuu baay'ee guddachaa dhufa jechuudha. Gaafa waggaa 9 kwaayirii keessan ture. Gaatorbaan waggaa 9 kana kwaayirii tinijersii beektee yaada waldaa kiristaatti isa faarfatan. Achi keessa turre faarfattoonni garee faarfattoota keetii Abiin Izar jedhamu yeroo sana achi booddeedha kana worshiippitti
ba'ee worship tiimii keessan ture waggaa dheeraadhaaf garuu muuziqaan hojjechaa ture. Muuziqaan taphatta kiiboordii kan hojjechaa ture 2008 kanaan faarfannaa mataa hojjedheen. Malee amma 2008 waldaan kiristaanaa keessan ture jechuudha. Booda barsiisa vookaalii garaa kana jalqabne soo isumaan booddee kanarra jechuudha guddinni keenya kana fakkaata. Kanarratti gaaffii sii dabala. Amantaan kiristaanaa yeroo baay'ee aadaa irratti dhiibbaa hin qabaata. Dhaloonni aadaa isaa akka wallaalu akka irraanfatu hin godha namooti jedhanii yaadan jiru. Amantaa kiristaanaa fi aadaa uummata Oromoo akkamitti wal bira qabde ilaalta? Yesuus gaafa lafarratti dhufe warra isa fakkaatee dhufe laa. Fakkeenyaaf warra inni keessatti mul'ate yoo isaanii warri sun wanda uffatu taane isaanuma fakkaatee dhufe warri Yihuudootaa waan isaan uffatan uffatee isaanitti lallabaa ture waan isaan nyaatan nyaatee jechuudha. Kanaaf rakkina qabu inni aadaa maalu jedhu gaafuma jalqabuyyuu lafarra gaafa jiraattu aadaa uummata tokko wajjin hin jiraatta. Isarra adda baatee jiraachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Oromoo keessaa dhaladhe taanaan aadaa isaa fudhadheetuma dhaladhe jechuudha. Wanta maatiin koo wanti isaan godhan amma nuni dabbasaa akkasitti tolfannu kana. Wayyaa hidhannu kana nutti agarsiisanii maaloo jennee aadaa warra jaraa amma baay'een namaa yeroo haasa'u warra kanaatu uffattu warra sana akkamitti mormitu kan jedhutu wal dheera konfliktii baay'ee jira waldaa kiristaanaa keessa waan ta'eef. Kanaaf akkasitti muradhee kan nutti agarsiisan jiru jaallannee takka kana goone jechuudha. Garuu aadaatti gaafa dhuftu garuu beezimentii qaba. Hundee qaba aadaan bu'uura qaba eessaa akka ka'e beekama. Kanaafuu aadaadhaan wal fakkeessanii wangeela lallabuun rakkina hin qabu. Gara wayyaa aadaatti gaafa dhuftu wayyaa aadaatti hirkatamee eessaa dhufe gara kamitti eessaa dhufe yoo jette normaali Oromoon aadaadhuma isaa wajjin dhalatee aadaadhuma isaa wajjin guddata waan ta'eef sirriidha. Waldaa kiristaanaa keessa gaafa galchitu faarfannaa keenya baay'ee isaa irratti namoonni koomentii kennu. Amma sunuma aadaa fakkaatee waan biraa ta'aa jira. Faarfannaan keenya xiqqoo karaa gallakkisaa jira kan jedhu jechuudha. Wayyaa irratti dhufte rakkina qabu. Amma wayyaa waldaa kiristaanaa baay'ee warri dur mormaa turan iyyuu wayyaan uffata. Galee waanuma wayyaa aadaa uffanneef aadaadhuma kooti waan hin jenne waanuma Oromoo ta'eef waldaa isa sanguuree fidee waldaa kiristaanaa keessatti rifleektii gochuun qabu. Kanaafuu wayyaa kooti nama beekame aadaan koo aadaa kooti. Garuu kan naaf immoo hin eeyyamamne kan amantiin koo na dhowwu jiraachuu danda'a. Kan macaafni qulqulluun natti himu kan biraadha taanaan isuma namanaa jechuudhaan. Kanaaf isarraa waraabame taanaan karaa cinaan jetteen inni rakkina hin qabu. Wayyaa aadaa uffatanii yookiin aadaa waldaa kiristaanaa. Wayyaa duwwaa tun taane immoo seenaa waan tokko waan baay'ee beekuu irratti. Isa sirriidha. Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa keessa anumtiyyuu dur hin beeku ture. Asii dhabu. Erganii gara ispeeshaali barsiisaa ta'eefaa kitaabota baay'ee isaa garagalchee dubbiseenii sammuun koo irra fayyisi galee durii akkuma namoonni attaman sanitti amana ture wantoonni achi keessa jiran. Kana jechuun immoo uummanni waldaa kiristaanaa keessa ijoolleen jiran aadaa isaanii irraafachaa dhufu. Si galee akka kana godhamuu qabu ture. Waldaan kiristaanaatis al tokko barsiisa barsiistuu yeroo barsiistuu uummati tokko aadaa isaa fakkaataan aadaa isaatiin dhattee karrayyuu dhatte karrayyuu aadaa isaa fakkaattee dhattee isa wajjin nyaattee wanta inni filatu filattee waan dibatu dibattee wangeela itti lallabda. Si galee akka kanatti osoo dagachiisuu baatanii gaariidha. Amma dhaloonni jiran baay'isawee perfektiidha. Gaafa sin jedhu seenaas aadaas waan baay'ee afaan isaanis sirriitti dammaqanii eegaa jiru amma. Gaariidha garuu as keessa wanta baay'eetu badaa jira. Gaafa sin jedhu waldaa kiristaanaatti gaafa dhuftu wantoota nuni jechuun namoota ija namatti hin jaallatamne baay'een isaa wantoota sirba irratti arginu baay'ee isaa gara kanatti yeroo dhufanii namoonni gaaffii kaasu kiristaana waan taateef isa kanadha. Seenaan aadaan Oromoo hin qabu seenaa inni qabu nyaata inni nyaatu uffannaa inni uffatu garuu warri kiristaanaa beekuun dirqama. Isa kanadha jechuudha. Ayyee ulfaadho gidduutti guyyaan guyyaa ayyaanaati as nyaatas dhiyaatee jira. Isa kanas nyaachaa unachaa gidduutti immoo faarfannaa nu qopheessiteetta walii galleerrani. Hayyee daawwattoota keenya mana keessan ta'a isinis waan qabdan unadhaa nyaadhaa isiniin jennaa qophii keenya gara goolabuutti adeemaa jirra. Faarfannaa asii buloota keenya nu faarfatan walii wajjin dhaggeeffachaa waaqeffachaa sagantaa keenya gara goolabuutti ceenaa nu faana turaa isiniin jenna. Faayisaan nuuf kenname mootiin nuuf kenname akka amanuu faayisaan nuuf kenname.
fuula kee si faarse garaan ga'oo tajaajila keef joorees gatiin kee narraan ba'u karaan fayyinaa kan lubbuu cuftii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti mati dandaa'ima fuula kee si faarse garaan ga'oo tajaajila keef joorees gatiin kee narraan ba'u karaan fayyinaa kan lubbuu cuftii bakka koo samiirraa waaqa koo eebba kooti mati. Taliila waraabadhee amma deemuu ba'eera soorata mannaa caalu fayyina si nyaadheera aarsaa darbee lolaasee sichiittiniin xuraa'u tajaajila du'aatiif deebiseen meeshaan ta'u. Waaw. Egaa waa'ee sagalee kee waan baay'ee dubbanne irra jira. Sana akkuma dinqisiifadheetti toon jiru. Inni meeshaalee kana akkasitti qabatee jiru muuziqeessaa kanatti hance'ame. Meeshaalee kana lamaansaa akkasitti gaafa taphattu qabachuufis baay'ee kan isin rakkeefneen argaa jira. Gaafa taphattu immoo harka lamaan taphachaa jirta. Sagaleen qubeetii kee keessaa ba'u gurra namaatti baay'ee mi'aawu. Inni kun adda addummaan isaa maal nutti hime? Egaa akka afaan meeshaa kanaatti egaa jechuun maqaan ati maqaa waan barbaadde moggaasuu dandeessa. Maqaa waan barbaadde moggaasuu hin danda'a. Garuu maqaan kanaaf kennamee jiru isheen kun lead kiraar jedhamti. Isheen kun immoo bees kiraar jedhamti. Jechuun walumaa gala Daawit Faaruusaa keessatti akkuma dubbate jechuun kirrii 10 kan qabuuni galata Waaqayyoof dhiyeessaa kan jedhu jechuun narraa wakiila kan barsiisan isaanii jiru. Normaal ogummaan kun kiraara taphachuudha waan damee jedha keessudha yeroo baay'ee. Naa kanaaf kana fakkaatan kan biraatti qaba garuu gaafan taa'ee yaadu. Kirriin isaa 10 moo walitti kun 5? Walitti 10dha. Daawit kan inni ittiin leellisaa ture faarfachaa ture sanatti fakkiifama walitti gaafa ida'amu. Kan biraa immoo isheen kun sagalee isheen dhageessistu amma sagalee qal'oodha. Inni kun immoo ummatu dhageessee sagaleen isaa furdaadha. Irra caalaatti kan inni bareedu sagalee guddistuudha montaarbotti gaafa intinaa ta'uudha malee bakkeetti badaa beekna gaamu jechuudha. Naa walumaa gala lamaansaa baganaatti kan inni fakkiifamu. Walumaa gala hiikaa qaba. Shanan kun hiikaa qabu. Kanarra kan jiru guutummaa isaa qaama hunda isaarra kan jiru kunillee hiika gurguddaadha kan inni qabu. Saayinsii muuziqaati afaan muuziqaatiin immoo afaan wangeelaatiin. Afaan wangeelaatis afaan akka mana amantaatti jechuudha hiikaa qaba. Kirriin kun 5 ta'uunsaa citii utubaa mana amantaa keenya utubaa 5 kan jedhaman jiru. Walumaa gala kun kan gadi bu'ee jiru kan ol dhufee jiru dalga kan bu'ee jiru mataan isaallee jechuun tokko isaatti hiikaa yoo laanne hiikaa hedduudha kan of keessaa qaba. Walumaa gala jechuun mana amantaa keenya keessatti wanti hojjetamu kamiyyuu wanti hiikaa qabne tokko hin jiru jechuudha. Isa duwwaa immoo miti beektaa meeshaalee mana kiristaanaa kan kiraaraa ortodoksii kuni wanti yuunik isaan godhu maal yoo jette ortodoksiin Itoophiyaa keessumaa ortodoksii 5tu jiru biyya lafaar. 5 kana keessaati ortodoksiin Itoophiyaa adda kan ishee godhu jira. Innis maal yoo jette kan ittiin fayyadamtu meeshaan kan mataa isheetiiti akka aadaa biyya kanaatti. Aadaa biyya Itoophiyaa wajjin wal fakkaata wanti hundi isaa. Fakkeenyaaf amma wayyaanaadhaan uffatee jiru kun amma kan warree birootaati. Ortodoksiitti gaafa deebitee dhuftu garuu ortodoksiin kan isheen fayyadamtu kanan turre jalqabisaa. Naxalaasa jedhamu sanadha jechuudha. Maaliif jennaan aadaa eessaatinni aadaa biyya kanaati wanta ta'eef. Sila obboleessi koo Solomoon aadaa biyyaa wajjin wal fakkaatu sanni jedhu san sii kaasu jechuu kooti. Kanadhaa ululleen jira.
kabaroonni jedhamu didibbisinni jedhamu sun jira. Meeshaaleen kuni man aadaa biyya kanaa wajjin wal qabatee kan jiru agarsiisa. Ayyee thank you ulfaadhu. Egaa ammati bara baay'eedhaaf tajaajilteetta waggaa 9 kaasetetti har'a umuriin kee egaa asitti himnu. Hamma tajaajilte kana keessatti biyyoota Itoophiyaa Ortodoksii biyya kana keessa jiru keessa bakki firaa'ol hin deemne hin jiru jedhameeti kan inni ta'u. Umurii kee hamma kana deemte kana keessatti wanta ati baay'ee hin daganne wanti baay'ee si gammachiisu yookaan si gaddisiisu waan ati daawwattoota keenyaaf yoo qoodde irraa baratu jettee yookaan itti bu'aaru jettee yaaddu jira. Biyya Itoophiyaa keessaa waan si dhibu lafa hin geenye jiru beekta. Afaanuma Oromoo kanaanii Gondariin naqeen ture. Gondar addabaabayii Yesuus jedhama. Afaan Oromoon beekan. Faarfannaa kota sii dhaqee banama beektaa achitti. Sagalee koo dhaggeeffatanii jaallataniitu mucaama kana fidaa jedhan. Nan naqee jechuudha. Amma Gondariin gaafa naqu afaan Oromoo yoo gurra murtee namni dhaga'u. Ani afaan Oromoodhaan hin faarfadha. Addabaabayii Yesuusiin sun immoo gidduu magaalaa jira. Uummatii walga'ii ilil jedha jechuudha. Hin dhaga'u garuu afaanicha beektaa afaan Oromoo dhaga'ee miti. Sagalee koo fi yeedaloo sana dhaga'eetu keessa isaatii isa faarfatan jechuudha. Wanta inni irraanfanne tajaajila keessatti biyyatti deemera guyyaa gaaf tokko beektaa gidaamiidha kaaseen mooyaalee dhufe. Gidaamii maaramii tajaajileen kallattiidhaan daangaa jechuudha. Gidaamii irraan mooyaalee dhufe. Gidaamiidha gaafa dafinoon fixee ba'ee dafinoo fixeen dhufee naqamtee bulee naqamtee irraa ka'een facaasaa dhufee Addis Ababaa galee Finfinnee irraa immoo gaafa roobii ganama ka'een naqee Hawaasaa galee Hawaasaa irraa roobii ka'een Kamisa dhaqee Mooyaaleetti galee jechuudha. Guyyaa caafii kana hundumaatti deemeen Mooyaalee irraa as deebi'aan jira. As deebi'ee immoo eessa naqa beektaa? Achii ka'e Humaraan naqa. Humaraa jechuun kun immoo eessadhaa? Asamma Walqaayitii jedhan amma lafa dubbiin jiru kanadha. Achi naqa. Humaraadhaa as deebinee immoo eessa naqaa? Qabrii bayyaa kan jedhamutu jira beektaa gara Jijjiga Sumaalee kana keessa. Amma qabrii bayyaa sana dhaqee faarfannaatu faarfatamaa. Afaan Amaariffaanis nan faarfadha, afaan Oromootis nan faarfadha. Qabrii bayyaan suni kan Sumaalee fi Oromoon daangaa isaaniiti. Waraanatu jira yoo Alshabaab namni jedhamee wal lolleen jira beektaa. Anas qabrii bayyaa maaramiirraan tajaajila waraanni Itoophiyaa qawwee gonto godhateera. Gama warri Sumaalee akka godhe walii eeguu jechuudha gama gidduutti. Anaa faarfannaa jalqabu dhukaasii jalqabe beektaa. Amma wanti fedhe dhufes achitti waan taatu taataa jechuudha. Sana booddee dhukaasatu eegale. Dhukaasi gaafa eegaluu hundumtiyyuu lafa ciise. Sodaatanii jechuudha. Sodaatee hundumtuu lafa ciise. Isa sodaatee namni lafa ciciisuu ati dhaabattee hafte qofa. Baqa faarfannaa dhaabeen gidduutti dhaabee jabaadhaa yaa uummataa jabaadhaa gaa'ee afaan Amaariffaan taragaa guumimanaan እንግዲህ ይገጥማል እግዚአብሔር ቸርነቱ jedheen ibsa kenna beektaa. Maal abbi lafuma bobaaka. Sana booda bakka hundumti lafa ciciisee inni kaalloo'ee mana keessa gaggalee achii ciifnee nuyi akkas ana akka darbeeru antee jireenya kootti bofa argeen beeku beektaa. Wanta lafa kanarratti jaallataniisadha. Amma achi kennan sodaadha jechuudha nisa. Anaa darbee kutaa ciisu keessa galuu fi boofi dhufee miila namaa jalatti qaba. Ati bakkeedha rasaasa baqattee. Rasaasan baqadhee bofa dhufeedhaan bofi rasaasa baqatee taa'aa gaaniin barree guyyaa sana ni irraanfadhu baay'isa wayi. Amma argeen beeku bofan yaa waaqayyoon natti agarsiisin hin agarre booris hin argummoo nama waaqayyoon waan itti lafarratti jibbu bofa beektaa ilaaluma isheen jaalladhu televezyiiniitti hin arga malee argeen beeku. Wal jala dabarre jechuudha beektaa. Guyyaa sana galgala sana isa galuuf kaane dhaabatee tajaajilee dhaabatee isa galuuf turre maaliin galu karaanoo cufameera. Maaliin moo dhagayeeran bofi dhufee miila namaa jalli xechuu moo dhagayeera eessaa rafu. Halkan guutuun taa'ee buleessa jedha amantaa. Kanaaf jireenya kootti kana inni irraanfadhu wantoota baay'eetu jiru garuu kana inni irraanfadhu yeroo hundumaan yaadadha. Ayyee ulfaadhu sool atis gaa umurii ijoollummaa kaafteeti kanatti tajaajila keessa turte waan baay'ee hin daganne tokko daawwattoota keenyaaf waan qoddu yoo jiraate sagantaa keenya goolabnaa. Badaarree seenaa akka kanaa hin qabnu caala ijoollee nu dura warri jiran gatii kaffalaniiru. Lafa tokkotti immoo osoo hin tajaajiluun akka isaa tonsilii na qabeera. Tonsilii jechuun isa dhukkuba
Eeyyee maal jedhu akka hin beeku tonsiliin uumeera. Akka kaleessa kana dhukkubee akka irraa kana yeroon ka'u akka itoo wayitee fakkaata. Isteejirra dhaabadhee faarfannaa koo muuziqaa taphachaa jira. Inni isuma hidhee ta'an naqe. Hedha intiroo kenneetu hedha jalqabee jechuusaadha. Hedhee ta'an dhaabadha. Hedha jedha yeroo sana arfan tokko hedheen jaarsi wallaa tokko na harbii fagoo dhaabetta. Yeroon yeroo sana lakkaa kun akka malee ta'aara. Dhufee mormatti. Haadha inni si fuudhee as keessa waatu jira yookiin bayitii waan ta'e godheedha. Tonsiliin dhukkubaa jiraan jedheen. Tonsiliin dhukkubaa jiraan jedhu sanaan waan isaatu nu banne hin deebi'anii ta'an. Ammas mucaa isa kiiboordii bira naa taphatu naqeen mee tiraansisaa gadi butiitii furdiseen kaasaa hin jedhe. Furdisee gaafan kaasu jedhus akka malee deebittaa sagaleen gosa Oromoo keessa hin jiruna. Jaarsi waldaa tokko dhufee isaanuma keessaa dhufee akka suutee adii taayitii hoddeesii kadhannee jalqabdaa jedhan. Nan taa'ee lammaffaa irratti yeroo inni faarfannaa faarfachuuf jedhu kan si garramu kadhannaa namicha tokko naa kadhate jechuudha taa'ee raajiin tokko hojjennee naa kadhatee yeroo lammaffaa yeroon isteejii yaa'u akka malee dhabeetta. Sagantaa baay'ee gaarii godheen faarfadde. Lammaffaa yeroo beeksisee mul'isa dhumarratti maalidha. Obboleessi keenya silaa asirraa waantu ta'e lafeetti gaa ta'uu yeroo yeroo dhageessaniirtu jedhee uummataan. Hin dhageenyedhan jettamoo jenneedhe jedheeraan jedhe. Kanaafi isa sulaayi waa godhee dhufuun oolu jedhe. Cubbu'ee godhee dhufuun oolu ammarraa kadhannee kaasnerra waan ta'eef nama gaarii barbaadde. Waan akkasiin na qunname mudannoo baay'eetu jira isteejii irratti kufuufaa jira maayikii si xalafee gaafa sin jedhu sochii muuziqaa kana wajjin yeroo baay'ee sochootu maayikiin isa gamadaa kana beekteeriyaadha waayirii isa qabu kana jechuun waan akkasii kun mudata maayikii waan akkasii kana mudannoo badaan qabnu ni qabnu isa kanadha. Asii faarfannaa keenya xinnoo faarfannee sagantaa keenya asumaatiin kan goolamnu ta'a xumura irratti sagantaa keenya faarfannaadhaan goolamna. Ergaa yoo qabaatan namoota bagattiin isin ga'ee jettan yoo qabaatan sekendii 30 isin kenna. Jalqaba duratti hojjettoonni FIV baga ayyaana qilleetiin waaqeetti isin ga'een jira. Itti fufee immoo uummanni amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessas biyya alaas keessas jirtanii bagattiin isin ga'e jecha ulfaadhaa. Ishi baay'ee galatoomaa jechuun barbaada jalqaba irratti waaqayyoof galanna ta'u lammataa FIB'n miidiyaan kan nu affeertaniif baay'ee ulfina qabdu na bira. Dabalataan uummanni amantaa Ortodoksii hordofan an keessumaa yeroo bal'aadhaaf waggaa 5 oliif tajaajilarraa adda ba'een ture namoonni baay'een qalbii isaanii cabsee jiru. Kanaaf jalqabaa hundumtu dhiifama kanaa godhan gaafachuun barbaada. Inni lammaffaan waaqayyo yeroo kan biraa nuu kenneera. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Yeroon fuuldura keenya jiru isa kaleessa darbee caala. Kanaaf nama wajjiniin yeroo jiru dhufu kana fuuldura keenya jirutti waaqayyoon kabaju wajjin nu haa taasisu waaqayyo jechuun barbaada. Uummata magaalaa Gimbii keessa jirtan akkan sadarkaa kanarra ga'uuf kan naa wajjiniin gatii kaffalan namoota baay'eetu jiru. Isaaniin baga ayyaana qilleedhaan isin ga'ee baga ittiin jechuun barbaada. Dabalataan godinaalee Oromiyaa 21 irra kan jiran amantoota kiristaanaa Kiristoosiin kiristaana jedhamu hundumaa baga ittiin isin ga'ee jechuun barbaada. Guutummaa biyya Itoophiyaa akkasumas biyya alaa kan jiran amantootni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiran hundumti isaanii baga dhalachuu gooftaa Iyesuus Kiristoosiin isin ga'ee kan dhaloota isaatiin nu ga'es immoo ifa cuuphaa isaatiinis ittiin nu haa ga'u jechuun barbaada. Galatooma. Tole Iyyaasuu mee ergaa qabdu daqiiqaa sekendii 30 sii kenneera. Tole duraan dursa FIB baay'een galateeffadha ayyaana kana isin wajjin dabarsuu goote. Hordoftoota amantii kiristaanaa addunyaa guutummaarra jirtan immoo baga geessan jecha waggaa dhuftuunis waaqni nagaan itti isin haa ga'u jechuun barbaada. Galatoomi. Asumaan ergaa kee dabarfadhu faarfannaa keetti fufi. Waan nu kabajanii nu waamtaniif waaqayyo guddaa isin haa kabaju. Ispeeshaalii warra as keessa jirtanii isinis baga geessan jechuun barbaada.
uummata waldaa kiristaanaa keessa jirtan hundumaaf ispeeshaalii amantii Pirotestaantii bakka bu'ee waan dhufe waan ta'eef Waaqayyo baga guyyaa kanaan singee jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa nuuf addaadha. Guyyaan nuyi hiikaa kiristaanummaatti barreedha waan ta'eef wanta mana keessa jiru qopheeffata san dhandhamachaatuma dhaloonni gooftaa Yesuus maalidha anaaf bu'aansa maaltu jireenya koo keessatti hojjetame kan jedhu akka yaadataniin barbaada. Baay'ee ulfaadhaa. Amantii Ortodoksii obbolaawwan koo hunduma isaaniitiin baga Waaqayyo guyyaa kanaa singee jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadhaa. Karaa foddaa televiizyiniin akkasumas immoo yuutuubiin sooshaal miidiyaadhaan nu daawwachaa kan jirtan hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaa turtii asitti faarfattoota kanaa wajjin qabaachaa turreetti akkasiin gammaddan bohaartan abdii guddaan qaba. Qophiileen keenya FIB keessaatii inni kun gaa sagantaa faarfattoota amantaa wajjin taasifne keessaa isa tokkodha. Nu waliin turuu keessaniif baay'ifnee guddifnee isin galateeffannaa. Ayyaanni kun gaa ayyaana nagaa isiniif haa ta'u. Bara dhuftus akkasuma FIB wajjin akka kabajattan abdii guddaa qabna. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha. Ammas irra deebinee baga ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaas immoo ayyaana qillee kan bara 2022 yookaas 2014 nagaadhaan geessan jenna. Sagantaan kun bifa kana fakkaatuun qindaa'ee yookaas immoo bareedee akka isin biraan ga'uu fi kan ispoonsira nuuf ta'an mana uffata aadaa Moyii Xilaawun kan Birbirsa Gooroo yookaas immoo Piyaasaatti argamu akkasumas immoo kiiboordii leetest ta'e yookaas ammayyaa'aa kana kan nuuf ispoonsira godhe boleessa keenya muuziqeessaa Dinqaa Hiikaa baay'ifnee guddifnee galateeffannaa. FIB'n qophiin isaatti fufee jira. Daawwadhaa isiniin jenna. Seenaa lammii akkasumas immoo Liyaad Badhaasaan immoo qopheessaan sagantaa kana Daniel Tasfaayee hanga xumuraatti isinii wajjin turre. Faarfannaa kana faarfachaa sagantaa keenya goolabnaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya. Wae on makiti wae gochaketi Meti warke fetu wan kamu seflana Odun urka fudu galatar sakenya Si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya Wae on makiti wae gochaketi Warke meti fetu wan kamu seflana Odonor kafutu galatar sakenya Hallelujah Faisan kename moti